Video har'a keessatti kan ilaallu jiruuf jireenya namoota miliyoonota jijjiiruu kan danda'e application ajaa'ibaa qabadheetiin isiniif dhufeetiin jira. Application kanatti fayyadamuudhaan namoonni dhuunfaadha, dhaabbanni mootummaadha, dhaabbanni dhuunfaadha, kaampaaniiwwan adda addaa applicationota kanneen itti fayyadamuudhaan salphamatti jiruuf jireenya isaanii yookaan immoo biizinasa isaanii, karoora isaanii wanta hundayyuu pilaan godhanii jijjiiraniitiin jiran. So isinis akkaataa ittiin application kanatti fayyadamtanii karoora mataa keessanii baafattanii ittiin build of gochuu dandeessan yookaan immoo jiruuf jireenya keessan ittiin jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa barri 2017 darbee bara 2018 geenye ji'a tokko lakkoofsisuudhaaf guyyoota muraasatu hafe. So bara 2017 akkuma darbeetti ta'ee bara 2018 immoo karoora baafachuun dirqama keessanii akkaataa ittiin karoora mataa keessanii baafachuu dandeessan viidiyoo har'aa keessatti kan ilaallu ta'a. So application kana qofatti fayyadamuudhaan akkamitti karoora keessan plan gootanii baafachuu dandeessan, maal hojjechuu akka dandeessan, maal hojjechuu akka qabdan, hanqinni keessanillee dhuma waggaa irratti sirriitti detail ilaaluudhaaf kan isin fayyadudha application kun. So application kana akkamitti itti fayyadamuu dandeessan? Application kana biyya keenya keessatti osoo kaampaaniiwwan gurguddaan biyyoota adda addaa keessatti argamu. Namoonni dhuunfaadha, kaampaaniiwwan dhuunfaadha, kan mootummaadha kan itti fayyadamanidha. Salphamatti jiruuf jireenya namoota salphisuu kan danda'udha. So viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin application Notion jedhamu kanatti fayyadamuudhaan plan gochuu dandeessan karoora mataa keessanii kan bara 2018 baafachuu dandeessan ni ilaalla. So application kana akkamitti itti fayyadamuu dandeessan karoora bara 2018 akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu gabaabinatti viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Karoora baafachuun maaliif isin fayyada? Karoora baafachuun maaliif isin fayyada kan jedhu gabaabinaan isin yaada qabu. Karoora baafachuun kan isin fayyaduuf taargeetti gootanii wanta karoorfattanii san qofa hojjechuudhaaf yoo hin hojjetin immoo eessatti hanqinni keessan jira, eessatti immoo hir'inni keessan jira, akkanumallee fooyya'insa illee yoo qabaattan fooyya'insi kan koo eessarratti maal fooyyessuu qaba kan jedhuuf isin fayyada. So akkamitti karoora bara 2018 baafachuu dandeessan application Notion jedhamutti viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video har'aatiin karoora bara 2018 application Notion jedhamutti kan jiruuf jireenya namoota miliyoonota jijjiire kanatti fayyadamtanii akkamitti baafachuu dandeessan bilbila keessan qofa irratti isinitti agarsiisa. Warroonni laaptooppii yookaan kompiitara irratti immoo application kanatti fayyadamuu barbaadan karoora haala ittiin baafattan hin beekne jalatti laaptooppii yookaan kompiitara jedhaatiin naaf barreessaadha. Laaptooppii irratti illee xiqqoo ishii garaagarummaa ni qaba, walitti dhiyeenya qaba baay'inaan garuu itti fayyadamni garaagarummaa qaba waan ta'eef isiniif hojjedha. Har'a garuu namoonni baay'een bilbilatti fayyadamtan yookaan immoo touch screen bilbila kana qabdan waan ta'eef karoora keessan kan waggaa kana keessatti hojjechuu dandeessan bilbila kana qofa irratti karoora keessan baafattanii hojjechuu dandeessan. Karoora keessan erga baafattanii booda sa'aatii irraa sa'aatiitti, guyyaa irraa guyyaatti, torbaan irraa torbaanitti, ji'a irraa ji'atti hanga waggaatitti karoora keessan asirra kaawwachuu dandeessan. Ergasii immoo maal hojjedhe, maaltu na hafa, maaltu hanqinni kan koo, akkamitti hojjechuu qaba kan jedhu isin jajjabeessa jechuudha. Application kun akkamitti akkaawuntii isaa banattanii akkamitti karoorfachuu dandeessan viidiyoo tana keessatti ni ilaalla. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan, YouTube channel kun YouTube channel keessanii kan barnoota teknooloojii waa'ee teknooloojiidhaan wal qabate hundayyuu hojiiwwan onlaayiniitiin wal qabate kan irraa argattanidha. Subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan biyyoota keessanii dhaqqabaadha. So amma akkaataa ittiin karoora keessan baafattan application Notion jedhamutti fayyadamtanii isinitti agarsiisa. Nafana turuun dagatinaadha. Egaa duraan dursitanii karoora bifa sadiin baafachuu dandeessan. Tokkoffaan vision boardidha. Vision board jechuun boordii mataa keessanii qopheessitanii boordii sana irratti tiik itti gochaa wanta hojjettan kan qophaa'udha. Lammaffaa immoo Notion planning jedhama. Notion planning ni ilaalla. Har'a waa'ee application Notion kana isa kanaan plan gochuu ni dandeessanii karoora keessan. Sadaffaan immoo GPS planning jedhama. GPS dhaan track gootanii kan baafachuu dandeessanidha. So har'a kan ilaallu Notion planning dha. Application Notion jedhamutti fayyadamtanii akkamitti karoora keessan baafachuu dandeessan. Karoorri akkamitti baha? Bifa kamiin karoora baafachuu danda'a kan jedhu har'a ni ilaalla. So karoora akkamitti baafachuu kan dandeessan anarraa fudhattanii fakkeenya kan koo gara keessaniitti jijjiirachuudhaan karoora keessan fooyyeffachuu dandeessan. Sababni isaas karoorri kun namoota galii giddu galeessaa qaban, namoota galii dadhabaa qaban, namoota kaampaanii adda addaa sochoosan, dhaabbata adda addaa sochoosaniif hundaafiyyuu garaagarummaa qaba. Akkuma isaaniititti isin fakkeenya anarraa fudhadhaatii achirraa ka'uudhaan gara keessanii jijjiira. Application kanarratti karoora keessan baafadhaadha. Ergasii immoo sirriitti irratti hojjedhaadha jijjiirama ni argisiiftu. So
Dura dursitanii application kana buufachuu qabdanii application kana buufachuudhaaf immoo gara Play Store itti seentan yeroo hundayyuu App Store yookaan immoo Play Store itti seentan. So ergasii immoo Notion jettanii search yeroo gootan Notion kan jedhu isin dhufa isarra click gootan. Ergasii immoo application kana gara bilbila keessanitti ni buufattanii jechuudha. Application kun egaa hanga ammaatti nama miliyoona 10 ol kan horatedha. So isa kana gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda open jechuudhaan keessa seentan. Ergasii immoo accountii mataa isaa bantaniif jechuudha. Accountii banachuudhaaf gosa adda addaatti fayyadamuu dandeessanii. So continue with Google jedha. Continue with Google jechuun email keessanii wal qunnamsiisuudhaaf jechuudha. Ergasii immoo emailiiwwan asirratti argamu kana keessaa tokkoon wal qunnamsiiftanii filattaniif jechuudha. Accountiin akkaataa ittiin banatan baay'ee tokko salphaa waan ta'eef. Ergasii immoo egaa application Notion jedhamu kana maaliif itti fayyadamtanii kan jedhutu arga. For work hojiidhaaf, for personal life dhuunfaa keessaniif, akkanumallee for school barattoota warroota ta'aniif barnootaaf. So for personal life jedheetiin jira. Ergasii immoo application kana eenyu wajjin fayyadamuu dandeessan? With others nama biraa wajjin, akkanumallee on my own kophaa kan ofii kan kootiif filadheetiin jira dhuunfaa kan kootiif jechuudha. Nama wajjin karoora baafachuu yeroo inni barbaadan for others kan jedhu filattan jechuudha. So ergasii immoo karoora kana maaliif fayyadamtan kan jedhu asirratti jira. Books in the media. Books jechuun kitaaba adda addaa dubbisuu fi miidiyaa adda addaatiif akkanumallee to do listiidhaaf akkanumallee food nutrition travel personal finance maal kan jedhutu jira. Isaan kanneen hundayyuu isin fayyadu waan ta'eef TikTok irratti godhaati. Egaa TikTok irratti gochuudhaan gara keessatti seenaa. Ergasii immoo next jettan. Maaliif wantoota kanneen hundayyuu keessaayyuu muraasatti ni fayyadamtan waan ta'eef. So ergasii permission kennaa fi allow next jechuudhaan bira darbaa. Ergasii get started geettanii booda keessa seentan. Haala kanaan isin dhufa kalaandara wal qunnamsiisuu warroonni barbaadan introduction Notion calendar kan jedhu ni argama. Appii kana download appiidha. Play Store irraa ammas application lammaffaa buufachuudhaan egaa kalaandaraan guyyaadhaan akka isiniif kaa'u gochuu dandeessan. So isa kana plan godhee kan baafachuudhaaf deemu dhuunfaa kan kootiif waan ta'eef akkaataa ittiin baafadhu isinitti agarsiisa. Akkaataa ittiin karoora ittiin baafachuu dandeessan qofa isinitti agarsiisa. So kanaafiyyuu asirra wantoota adda addaatu isin dhufa. Fakkeenyaaf travel planner kan jedhu ni jira yookaan immoo yoo isin geejjiba adda addaa kan adeemsiftan taane plan gochuu dandeessa waa'ee geejjiba keessanii. Akkanumallee job application kan jedhu ni argama. Isa kanallee job keessan applicationaan kaawwachuu dandeessan. Wantoota baay'eetu jira argama. Reading list kan jedhu ni argama. Wanta dubbisuu barbaadan gosa gosaan monthly budget ji'a tokkollee plan gochuu dandeessan. Weekly to do list torban keessatti maal hojjechuu kan dandeessan. Egaa karoora torbaanillee akkaataa ittiin baafachuu dandeessan ni ilaalla jechuudha. Yeroo itti aanutti amma immoo karoora waggaa tokko akkaataa ittiin baafachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Amma jalqabatti dhumarratti sitingiiwwan afurtu argama. Egaa jalqaba home ni argama, search ni argama, mallattoon poostaa kan fakkaattu ni argamti, akkanumallee mallattoo irsaasii ta'uu ofirraa qabdu ni argamti. Dhumarratti mallattoo irsaasii ta'uu ofirraa qabdu kanarra kilik gochuudhaan keessa seentan. Ergasii immoo private kan jedhu isiniif banama. Asirratti karoora bara 2018 jedhaati barreessaa. Fakkeenyaaf karoora bara kanaa baafachuudhaaf deemna waan ta'eef karoora bara 2018 jechuudhaan barreeffadha. Ergasii immoo karoora bara 2018 baasuudhaaf deemna waan ta'eef. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan alatti qastii kanaan gara dakaatti ni darbitanii. Ergasii immoo haala kanaan isin dhufa karoora bara 2018 akkamitti baafachuu kan dandeessan isin hin qabu. Fakkeenyaaf karoora yeroo baafattan outlook ni ilaaltanii, spiritually ni ilaaltanii, akkanumallee business keessan ni ilaaltanii, akkanumallee money keessan ni ilaaltanii karoora baay'ee qabaachuu dandeessanii dhaabban kan dhuunfaatii fi kan dhaabbataa garaagara kan namoonni illee immoo sadarkaa isaaniitiin karoorfatan. So bifa salphaa ta'een kan isinitti agarsiisu. So jalqabarratti karoora yeroo baafattan outlook keessan ala keessan beekuu qabdan. Fakkeenyaaf uffannaa kan koo, dibannaa kan koo, rifeensa akkaataa ittiin sirreeffadhu, uffata kan koo yeroo ittiin miiccadhu, yeroo ittiin uffata kan koo qulqulleeffadhu, kana hundayyuu karoorfachuu qaba. Jalqabarratti karoora keessaa inni tokko kana ta'uu qaba. So outlook jennaan jechuudha. So amma maal gootanii toggle listii bantan. Toggle listii banuudhaaf bilbilaa fi laaptooppiidhaan garaagarummaa qaba. Laaptooppiidhaa fi yookaan kompiitaraan karoora kana baafachuu warroonni barbaadan akkaataa ittiin baafattan yoo hin beekne computer or laptop jedhaatiin barreessaadha isiniif hojjeta. Kana bilbila namni hundiyyuu bilbilatti fayyadama waan ta'eef kana bilbila namni hundumtuu ni qaba waan ta'eef bilbila keessaniin karoora akkaataa ittiin baafachuu dandeessan ilaaluu barbaadeeti. So kanaafiyyuu maal gootanii toggle listii finna jechuudha. Toggle listii argachuudhaaf akkana settingiiwwan baay'eetu argama kan barreeffama ittiin miidhagsitan jechuudha. Barreeffama keessan miidhagsuu dandeessanii san akka barbaadan adjust gochuu dandeessan akkana qabdanii ni harkiftanii. Ergasii immoo maaltu argama tuqaa sadiitu argama. Tuqaa sadiitu argama yookaan immoo dootii sadiitu argama. Ishee irra kilik gootan. Ergasii immoo turn into kan jettu ni argamti kilik gootan. Egaa laaptooppii yeroo ta'u kilikiidhaan fayyadamtanii baay'ee tokko salphaadha. Kiiboordiidhaan al tokkoon argachuu dandeessan. Bilbila irratti xiqqoo settingiin kun wisibsib jedha. So steppii kana faana bu'aadha. Toggle list kan jettu ni filattan.
toggle list maaliif akka isin fayyadu booda isiniif ibsa. Toggle list erga filattanii booda toggle list kana keessatti maal jettanii barreessanii outlook ala keessan karoora keessaa tokko godhachuu qabdan. Ala keessanii fi keessa keessan. Namni yeroo karoorfatu ala isaatii fi keessa isaatii kan karoorfatu. Keessa isaa jechuun wanta hojjechuu barbaaduu fi wanta gochuu barbaadudha. Outlook jechuun wanta uffatuu barbaadu, wanta qaama isaa dibachuu barbaadu, wanta uffannaa isaatiin haala ittiin maatii isaa ittiin keessummeessuu qabu, wanta kanneen pilaan gochuu jechuudha. So kanaafiyyuu outlook keessatti ni ilaalla. Outlook jalatti immoo maal fayyadamtanii to do list fayyadamtan. To do list jechuun tick gochuudhaaf saanduqa isin fayyadudha. To do list jechuun baay'een keessan ni beektanii to do listiin baay'ee tokko isin fayyadati. So al tokko gad dhufuudhaan al tokko gad darbuudhaan maal gootanii akkana qabdanii sittingii kana ni harkiftanii sittingii baay'eetu jalatti argama. Dootii sadii irra kilik gochuudhaan amma turn into kayetu ni argamti ishee irra kilik gootanii ergasii immoo to do list kayetu kanarratti kilik gootan. Amma saanduqa isiniif bane argitanii to do list haaraa isiniif bane. Outlook jalatti maalidha? Outlook jechuun keessa ala keessan jechuudha. Ala keessan karoorfataatiin jirtan. So as jalatti ala keessan irratti kan fooyyeffatan kan karoorfatan keessaa tokko maalidha? Fayyummaa qaamaa eeguudha. So fayyummaa eeguudha. Fayyummaa eeggachuu. Okay? Karoorata keessaa tokko ta'uu qaba kana. Yeroo hunda yeroo karoorfatan namoonni waa'ee biizinasa qofa karoorfatanii namoonni waa'ee hojjetan qofa karoorfatanii dursa garuu kan ka'u qabdan ofii keessan irraa ergasii immoo gara isa biraatti ceetan gara biizinasii keessanitti hojii keessanitti jechuudha. So fayyummaa eeggachuu jalatti immoo wantoota bal'aatu jira. Fayyummaa eeggachuudhaaf wantoota isin itti fayyadamtan baay'eetu jira. So al tokko gad darbuudhaan to do list haaraa isiniif banaa yeroo mallattoo keyboard keessanii kan xiyyaa kana fayyadamtan jechuudha. Ergasii immoo to do listiin haaroof ni banamee jira. To do listii kana immoo fuulduratti jechuu qabdan fayyummaa eeggachuu jalatti to do listii kana fuulduratti jettan xiqqoo isii kan fayyummaa eeggachuu jalatti akka ibsuuf jechuudha. So kana fayyadamuudhaaf immoo sarara afurtu argama kan qixxee irratti harka bitaa irratti rog-sadee irraa qabdu ishee irra kilik gootan fuulduratti isiniif jetti to do listiin kun. Ergasii immoo isheen kun immoo duubatti to do listiin gara duubatti akka isiniif jechuu isin fayyadi. So amma maal jettanii fayyummaa qaamaa eeggachuudhaaf kan isin fayyadu keessaa tokko maalidha? Uffata qulqulleessuudha. Uffata qulqulleeffachuu. Uffataa fi qaama qulqulleessuu jechuu dandeessanii. So yeroo isin agarsiisuudhaaf qofa. To do list ammas maal jenna qaama qulqulleeffachuu jechuu dandeessanii uffataaf qaamni zasiimiidha rakkoota akka qaba jedheetiin yaadu. Inni biraa immoo dibannaa fuula keessan dibannaa adda addaa dibattan fakkeenyaaf dubartoota yoo taatan meekaappii adda addaa fakkeenyaaf dibannaa keessatti dhadhaa dibachuu dandeessan qibaatiiwwan adda addaa dibachuu dandeessan mirga keessan dibannaa. Inni biraa immoo to do list haaraa ammas ni bantanii ergasii immoo rifeensa keessan qulqulleessuu rifeensa keessan sirreessuu fakkeenyaaf rifeensa sirreessuu wantoota salphaa fakkaatan kanneen karoorfadhaadha asirraa kaatan jalqaba ergasii gara guddaatti deemtan. So kanaadha jechuudha. Fayyummaa eeggachuudhaaf qaama keessan qulqulleeffachuu, uffata qulqulleessuu, dibannaa keessan, rifeensa keessan sirreeffachuu wantoota kanaan wal qabateedha jechuudha. So kana fakkaata outlook keessatti wanti argamu fayyummaa eeggachuu irratti kan argamu. Amma immoo to do listii ni bantanii to do listii keessan ni bantanii ergasii immoo duubatti deebitan xiqqoo isii maalidha sarara afurii kan rog-sadee sadii ofirraa qabdu rog-sadee kan fakkaatu mallattoo akkasii ofirraa qabdu gara harka bitaatti argamtu irra kilik yeroo gootan duubatti deebi'a. So fayyummaa qaamaa eeggachuu jalatti wantoota kanneen tarreessinee jirra. Amma immoo kan biraa outlook kan koo keessaa inni biraa immoo maalidha? Fakkeenyaaf uffata haarawaa bitachuu yoo barbaade fakkeenyaaf uffata haarawaa bitachuu qaba. Yoo jedhee bara kana keessatti uffata haarawaa bitachuu uffata haarawaa bitachuu jedhee erga barreessii booda immoo isa kana jalatti to do listii haarawaa banuudhaan sarara afurii kana tuquudhaan to do listii kana keessatti siquudhaan amma immoo uffata akkamii istaayilii kan koo wajjin deemu bitachuu qaba. Istaayilii kan koo wajjin deemu isin jiinsii bitachuu dandeessan maal maqaalee dha'uu dandeessan jiinsii maal jettanii maqaa dha'uu dandeessanii sun isin ilaallata. Karoora keessan keessaa kanaadha jechuudha. Waggaa keessatti nam tokko al tokko yookaan al lama uffata uffatuu qaba waan ta'eef. So kanas karoorfachuu qabdanii amma gara dakaatti darbuudhaan to do listii keessan gara deebisuudhaan gara fuulduraatti istaayilii filadheetiin jira jala barreessuu dandeessan. Amma immoo outlook keessaa maalidha? Ulfaatina qaama keessanii hir'isuu fi dabaluu. Fakkeenyaaf ulfaatina dabaluu fi qaama dabaluu fi hir'isuu akka fakkeenyaatti qaama dabaluu yookaan hir'isuu jettanii barreessanii yookaan isin dabaluu yoo ta'e dabaluudha. Isin hir'isuu yoo ta'e immoo hir'isuu jettanii barreessan. San maal ilaaltanii ofii keessan qaama keessan ilaaluudhaan kan hojjetanidha jechuudha. Ulfaatina qaamaa dabaluu yookaan hir'isuu jettan. Ergasii immoo to do listii takka gabbuutanii ergasii immoo gara fuulduraatti jechuudhaan xiqqoo isii jalatti ulfaatina qaamaa dabaluuf yookaan hir'isuudhaaf wantoonni isin fayyadu. Fakkeenyaaf dabaluudhaaf barbaada yoo ta'e maal gochuu qaba jechuudha dabaluudhaaf. Dirqama kaaloorii nyaataa dabaluu qaba jechuudha. Kaaloorii nyaataa dabaluu fakkeenyaaf nyaata quality nyaataa dabaluu jechuudha. So nyaata dabaluu
dabaluu jechuu dandeessan yookaan immoo kaaloorii nyaataa dabaluu jechuu dandeessan. Ammas gabbuudhaan xiqqoo ishii to-do listii haaraa ni bantanii amma fakkeenyaaf warroonni hir'isuu barbaadan immoo jiim jechuu dandeessan. Jiimii adda addaa hojjechuu akkanumallee ispoortii hojjechuu dandeessan. Ispoortii hojjechuu sa'aatii wajjin illee kaa'uu dandeessanii kana karoora torbaanii keessatti keessan. Inni kun kan waggaatti kan baasaatiin jiru. Kan torbaanii immoo akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu viidiyoo itti aanu keessatti ni ilaalla. So kanaadha jechuudha. Inni biraa immoo isa to-do listiin maaliif akka isin fayyadu amma immoo isa haala kanaan karoora kana baafanneetiin jira Outlook keenya irratti. Amma immoo ishee kana ni cufna. Outlook maaliif isin fayyadamti? Toggle listiin maaliif isin fayyadatti? Mallattoo saradii kanarra kilik yeroo gootan ni cufama. Argitanii Outlook of fayyada. Asirra yeroo kilik gootan qofa isiniif banamaa jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo qastii kanarratti kilik yeroo gootan isiniif banamaa jechuudha. So karoora Outlook kiyyaa keessaa yookaan immoo ala kiyya keessaa tokko isa kanaadha jechuudha. Amma isa kana cufee karoora lammaffaatti haa darbu. Karoora lammaffaa an baafachuu barbaadu maalidha? Inni spiritual kan jennu jechuudha. Waa'ee amantiitiin wal qabatee kan baafannudha. Fakkeenyaaf amantiin keessaa musliima yoo ta'e salaata salaatuu qabdanii, quraana qara'uu qabdanii, akkanumallee rabbii keessan kadhachuu qabdan. So amantaa keessatti illee dhiyaachuun murteessaadha jechuudha. Amantaan lammaffaa karoora keessan qabattan amantaa keessan jabeessuu keessatti jechuudha. So kanaafiyyuu ishee kana ni cuftanii jechuudha. Ishee asirratti Outlook jettu kana mallattoo yookaan immoo rog-sadee tana irra kilik gochuudhaan ni cuftan. Isheen kun cufamtee jirti. Ishee kana yeroo bantan immoo maaltu argama? Karoora isin Outlook jala baafattan isiniif banamaa jechuudha. So ishee kana ni cufna. Amma immoo isa lammaffaadha tiik goona. Bakkuma kanarratti tiik gochuudhaan ergasii immoo maal fayyadamna? Ammas toggle listii fayyadamna. So dooti sadii sanarra kilik gootan ergasii immoo turn into ergasii immoo toggle list kayyattu kanarra kilik gootanii toggle listii lammaffaadha create goonee jirra. Amma maalidha? Waa'ee amantaa keessanii yookaan immoo spiritual wanta jennu kana asirra barreessan. Spiritual yookaan immoo amantii jettanii barreessuu dandeessan. Amantii waa'ee amantii keessanii as jalatti jechuudha. Karoora keessan keessaa tokko ta'uu qaba. So ergasii immoo kana gabbuudhaan jalatti jechuudha. Maal amantii jalatti immoo maaltu jira? Tokkoffaa salaata, lammaffaan quraana, akkanumallee sadaffaan maaltu jira? Kadhannaa adda addaatu jira jechuudha. Kadhannaa adda addaa kadhachuu qabdanii jechuudha. So jalqabarratti salaatatti dursa waan ta'eef maal gootanii aarti tokko gabbuudhaan akkana qabdanii harkistanii dooti sadiitu argama. Dooti sadii kanarra kilik gootan spiritually jalatti akkanumallee turn into kayyattuu kanarra kilik gochuudhaan to-do listii haaraa bantan jechuudha. To-do listii. So ergasii immoo to-do listiin kun banamtee jirti salaata. So salaata kana jalatti immoo guyyaa warroonni amantaa musliimaa jechuudha. Kiristaanonni illee akkasumatti baafattan steppiin jiru tokkuma jechuudha. So salaata jettanii erga keessa gabbuutanii booda salaata jalatti immoo amma xiqqoo ishii fuulduratti jechuudhaan dootii afurii kanarra kilik gootanii fuuldura jechuudhaan. So guyyaa tokko keessatti salaata meeqatu jira? Afurtu jira miti? So afranuu asirratti barreessita guyyatti al afur. So al afur. So asirra dhuftanii maal gootan? Al afran keessa salaata moo salaanne kan jedhu tiikitti godhatan guyyaa asirra dhuftanii jechuudha. So yoo salaatan normaalii amantii keessan irratti perfectii turtanii jechuudha. So salaataadhaan ni jalqaba. Inni taanu immoo ammallee gabbuudhaan to-do listii keessan xiqqoo ishii kana deeffachuudhaan maalidha? Kan itti aanu quraana. Quraana qara'uu qabdanii quraana warroonni qaratan quraana dubbisuu. Okay? Quraana dubbisuu qabdan jechuudha. Quraana dubbisuu jenneetiin jira. Quraana akkamii dubbistan kan jedhu ofii keessan jala barreeffachuu dandeessanii ammallee togilii haaraa wanni bantanii ergasii immoo kadhannaa yeroo itti kadhatan rabbii keessanitti yeroo kadhatan kadhannaa kaawwachuu qabdan jechuudha. Yeroo rabbii keessan kadhatan jechuudha. Isa kanaadha jechuudha. Amma spiritually jalatti maaltu jira? Amma kitaabota dubbistanii illee yoo qabaattan as jalatti kitaabota saniin maqaa dha'uudhaan wanta hojjechuu dandeessan, wanta dubbisuu barbaadan kan isin tajaajilan kitaabota akkasii as jala barreeffachuu dandeessan. So isa kanaadha jechuudha. Amma isin geennee jirra. Amma isa kana ni cufna. Spiritual ka jiru jalatti illee ni cufna waa'ee amantii jechuudha. Amma inni immoo inni taanu doot goonee bakka kanarratti kilik gochuudhaan ammallee maal fayyadamna? Toggle listii fayyadamna. Toggle listii fayyadamuudhaaf dooti sadiirra kilik gootanii ergasii immoo turn into ergasii immoo toggle list keetti waan inni filattanii ergasii immoo toggle listii haaraa banneetiin jira. Amma immoo maalidha? Relationship yookaan immoo hariiroo nama wajjin qabda. Relationship. Amma immoo relationship yookaan immoo hariiroo baafanneetiin jirra. Relationshipin isin maatii wajjin qabdan, maatii keessan kan dhuunfaallee qabaattan, kan hojii qabdan asirra barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf to-do listii tokko ni banna gabbuudhaan al tokko akkana qabdanii harkistanii ergasii immoo dootii sadiitti irra kilik gootan ergasii immoo turn into jettan ergasii immoo to-do listii ni bantanii. To-do listiin kun maaliif akka isin fayyadu boodana isiniin jedheetiin jira. So amma immoo maaltu argama? Gathering maatii dubbisuu. Fakkeenyaaf maatii dubbisuu afaan oromootiin illee barreeffachuu dandeessan. Gathering family yookaan maatii dubbisuu torbaan keessatti jechuu dandeessan. Guyyaa torbaan keessatti al tokko yookaan ji'a keessatti sa'aatii dubbisuu barbaadan maatii dubbisuu. Ammallee akkana keessa gabbuudhaan to-do listii biraa ni bantanii ergasii immoo maatii dubbisuu. Weekly friends visit yookaan immoo hiriyoota keessan torbaan wajjin bashannanuu. So akkuma asirratti argaa torbaanitti al tokko hiriyoota wajjin bashannanuu, hiriyoota keessan wajjin bashannanuu jettanii jirtanii ammallee to-do listii haaraa ni bantanii kan malee torbaanitti boqonnaa yoo barbaadan fakkeenyaaf torbaanitti boqonnaa torbeetti boqonnaa torbaanitti al tokko boqochuu yoo barbaadan torbaanitti boqonnaa
Torbanitti boqonnaa. So maal jedhee torbanitti boqonnaa guyyaa lama. Sanbataa fi dilbata ni boqadha yoo ta'e. Hin boqatta yoo ta'e immoo guyyaa sanillee maal hojjechuu akka dandeessan as jalatti barreessuu dandeessanii relationshippiin kana fakkaata jechuudha. Salphumatti jechuudha. Isa kana bira dabarree ammas maal gootanii isa kana ni cuftan. Dootii sadii kana yookaan immoo rog-sadee sadii kana irra kilik gochuudhaan ni cuftanii ergasii immoo bakka haaraa tiik gootan. Egaa amma immoo maal ilaalla? Egaa hanga ammaatti maal ilaalleetiin jira? Outlook ilaalleetiin jira. Ala keenya maal akka fakkaatu spiritually way amantiitiin wal qabatti ilaalleetiin jira. Relationship yookaan hariiroo maatii keessa wajjin, nama wajjin, hiriyaa keessa wajjin. Isin amma fakkeenyaaf relationship keessatti illee fakkeenyaaf hiriyaa yoo qabaattan haadha warraa yoo qabaattan haadha warraa keessa isa wajjin guyyaatti bashannantan torbanitti al tokko jechuu dandeessan. Akkanumallee hiriyaa fageenyaallee ni jirti miti yeroo itti dubbisan yoo qabaattan isillee achi jalatti barreeffachuu dandeessan. Amma immoo toogilliistii haarawaa ni banna. Toogilliistii haarawaa kana jalatti maalidha? Amma immoo biizinasa. Gara biizinasaatti cina pilaan. So amma isa bakka kanatti irratti sirriitti naaf dhufaadha. So turn into kajettuun kanarra kilik gochuudhaan maal filannaa? Toogilliistii filatna. Toogilliistii. Ergasii immoo toogilliistii kanarratti biizinas. So hojii jechuudha. Biizinas wanta biraati miti. Biizinas yookaan immoo hojii jettan. Biizinas jechuun hojiidha. Hojii kana jalatti immoo wantoota adda addaatu jira. Amma hojii kaataagorii sadi qoonnee ilaaluu dandeenya. Hojjetaa dhuunfaadhaan kan hojjetan ta'ee dhuunfaadhaan. Dhaabbata mootummaa keessa hojjetan mootummaa biratti. Dhaabbata akkanumallee dhuunfaadhaan hojjetu keessatti hojjetan dhaabbata san keessatti jettanii barreessitan. So isa kana dhaabbata ittiin hojjetan yookaan immoo dhuunfaa yoo ta'e dhuunfaa jettan mootummaa yoo ta'e mootummaa jechuudhaan bakka lama qooduu dandeessan. Fakkeenyaaf mootummaa wajjinis dhuunfaa wajjinis hin hojjedha yoo ta'e akka barbaadetti jechuudha. So an dhuunfaadhaan hojjedha waan ta'eef dhuunfaadhaan haa isin baasee isinitti agarsiisu kan dhuunfaati isin kan mootummaatti torbanitti guyyaa 5 hojjedha. Sa'aatii hangana hojjedha. Sa'aatii hangana keessa boqonnaa sa'aatii hangana qabatanii ni baafattan. Sa'aatii boqonnaa san keessatti illee maal galchitan jechuudha. Sa'aatii boqonnaa keessatti illee waan hojjechuu dandeessan dhuunfaa keessanii as keessa galchuu dandeessan. Fakkeenyaaf an torbanitti jechuudha. Ammallee maal to-do listii tokko ni bana. To-do listii banuudhaaf dootii sanarra kilik gootanii ergasii immoo turn into jettanii ergasii immoo to-do list. Ergasii immoo to-do listii haaraa naa baneetiin jira. To-do listii kana keessatti fakkeenyaaf weekly torbanitti weekly to client on board. Egaa an torban keessatti yoo xiqqaate maal argachuu qaba? Kastamara lama argachuu qaba. Maaliif fakkeenyaaf YouTube chaanaalii isaanii banee kan kennuuftu jira. YouTube chaanaalii isaanii monetized kan godhutu jira. YouTube chaanaalii isaanii kan jalaa badee kan sirreessutu jira. Facebook kan sirreessutu jira. Dhaabbata adda addaatii Facebook, YouTube wanta adda addaa banutu jira. Egaa wantoota baay'ee cryptocurrency hojjechuutu jira. Wantoota baay'ee namootaaf hojjedha. So wantoota namootaaf hojjedhu kana maalidha? Clientii lama yoo xiqqaate torban keessatti argachuu qaba. Clientii lamarraa immoo biizinasni an argadhu yoo xiqqaate qarshii 5,000 yoo argadhe qarshii 10,000 argadhee jira jechuudha. So haala kanaan jechuudha kan itti hojjetan. So weekly to client on board clientii lama argachuu qaba jechuudha. Dirqama kiyya. Fakkeenyaaf hojiiwwan online kana irratti wantoota adda addaa namootaaf ni sirreessaa ergasii immoo namoonni narraa fayyadamanii anis biizinasa isaan irraa fayyadama. So clientii lama torbanitti argadhe jechuun ji'a keessatti clientii 6 argadhe jechuudha. Clientii 6 irraa nam tokko irraa 5,000 yoo hojjedhe egaa 1,000 meeqa argadhe jechuudha? 30,000 argadheetiin jira jechuudha. So biizinasa kan koo haala kanaan kan adeemsisu waan ta'eef isinis anarraa ni barattan jedhee waan yaaduu fi ammas isa kanaadha jechuudha. Amma inni biraa immoo creator YouTube creator Telegram illee hojjedha. Wantoota adda addaa hojjedha. Fakkeenyaaf YouTube hojjedha waan ta'eef YouTube jedha. So YouTube hojii kan koo isa dhaabbataadha. YouTube hojii dhaabbataa osoo godhatanii hedduu tokko na gammachiisa. YouTube jalatti immoo wantoota baay'eetu jira. YouTube jalatti to-do listii haaraa ni bana ergasii immoo fuulduratti jechuudhaan as jalatti wantoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf torbanitti al afur viidiyoo gallachiisuu qaba. So kanaafiyyuu weekly torbanitti jechuudha. Weekly 4 videos post. So torbanitti video afur post gochuu qaba. Post gochuu jechuun yaa edit illee ni godha, post ni godha jechuudha. So ergasii immoo ammas gabbu'ee subscriber waggaa tokko keessatti argadhu yookaan immoo waggaa tokko keessatti argadhu as jalatti ni baasa. Fakkeenyaaf waggaa tokko keessatti subscriber meeqa argachuu akka qabu yookaan immoo ji'atti. Fakkeenyaaf manzilii jedha. Manzilii 1k subscriber. Fakkeenyaaf ji'a tokko keessatti subscriber hangam argachuu qaba?
manzilii subscriber kuma tokko argachuu qaba jechuudha. Manzilii 1k subscribers argachuu qaba. So kanaaf hojjechuu qaba jechuudha. So haala kanaan asirratti immoo hanga argadhullee asirratti ibsu gara biraa irratti ni ilaalla business amma hojii hojjedhu qofaadha. So haala kanaan jechuudha. Inni biraa immoo amma to do list kan ammallee duubatti deebuudhaan to do list keessanii seenna. Immoo ammas gabbu'a ergasii immoo ammas gabbuudhaan to do list haaraa ni banna ergasii immoo duubatti deebuudhaan amma hojii kiyya keessaa inni guddaan ammas maalidha Telegram. Isin amma hojii dhuunfaa ta'e dhuunfaa bakka buuftan bakka kan hojii dhuunfaa keessan irratti maal akka hojjettan asirra barreessan. Fakkeenyaaf Telegram hojjedha. Telegram irraa moo amma to do list haaraa ni bana ergasii immoo fuulduratti ni jedha. Fuulduratti ni siqa. Ergasii immoo ammas maalidha maaltu jira jechuudha. Telegram jalatti P2P qaba. P2P irraa earn gochuu kan qabu doolaara. Earn gochuu kan qabu P2P irratti jechuudha. Earn gochuu kan qabu fakkeenyaaf doolaara. Fakkeenyaaf Telegram jalatti P2P qaba. Cryptocurrency adda addaa ni bitaa ni gurgura. So kanarraa immoo maal argadha jechuudha. Profit argadha. Profit kana fakkeenyaaf monthly P2P earn doolaara 100 hojjedha jedheetiin asirra ni barreessaa jechuudha. So barreessitiin jira Telegram irraa hangam akka argadhu jechuudha. So isa kanaadha. Isin kan biraas yoo qabaattan haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf online course ni qaba. Amma fakkeenyaaf isa kan biraallee to do list biraa ni banna. Ergasii immoo online course adda addaa ni qaba. Online course namoota baratan jechuudha. Online course. So inni kunis as jalatti argama jechuudha. So inni kun ni gahaa jechuudha. Isin akka barbaadanitti asirratti biizinasii keessaniif baafachuu dandeessanii ammallee toggle list kana irratti kilik gochuudhaan ammas ni cufa isa kana jechuudha. Isa kana ni cufa. So amma hangamatti 4 baaseetiin jira. Amma immoo maaltu hafa money kan jennu yookaan immoo qarshiitu hafa money. Ammallee maal gootanii amma bakka tokko irra kilik gootanii ergasii immoo kana qabdanii harkistanii ergasii immoo dootii 3 irra kilik gootan ergasii immoo tarree into jettan ergasii immoo toggle list keessan ni baastanii ergasii immoo money yookaan immoo qarshii ni baastan jechuudha. Qarshii hangam akka argattan. So qarshii kana gosa adda addaatiin qooduneetiin ilaaluu qabna. Sababni isaas kan ji'atti argattan kan torbaanitti argattan akkanumallee kan waggaa ittanii addaan qooduu dandeessan. Fakkeenyaaf an ji'a keessatti hojjetaa mootummaa yoo taatan mindaa keessan kan ji'a 10,000 yoo nyaatan 10,000 jettanii barreessitan. So fakkeenyaaf an manni jalatti gabbu'eetiin toggle list haaraa ni bana dootii 3 irra kilik godha tarni into ergasii immoo to do list ni bana jechuudha. Sorry to do list irratti kilik godha ergasii immoo to do list haaraa ni bana. Ergasii immoo as jalatti manzilii hangam argachuu akka dandeessan ni barreessitan. Manzilii baajata keessan kan ji'aa jechuudha. Fakkeenyaaf mindaa keessan kan ji'aa ta'uu fakkeenyaaf ji'aatti 50,000 ni argadha yoo ta'e 50,000 barreessa. 50,000 ni argadha. 50,000 ni argadha waan ta'eef. So kanaafii 50,000 ni barreessitanii jechuudha. Amma manziliidha kan isin itti agarsiisaa jiru. Egaa amma immoo kan ji'aa kana maal gootan waggaatti jijjiirtan. Manziliitti haganatti yoo argattan. So amma immoo ji'aatti qarshii 50,000 yoo argattan amma maaltu jira jechuudha. Save kan gootantu jira. Save fakkeenyaaf save baankii keessan irratti save kan gootan meeqatu jira fakkeenyaaf kan hangam gootan 30 godhaa jiru 30 manzilii jechuudha. Manzilii save 30 manzilii. Manzilii save qarshii Itoophiyaadhaa qarshii 30 save godhaa jechuudha. Baasii keessan amma immoo beekuu qabdan jechuudha kan ji'a jechuudha. Egaa baasii keessan ammallee kan ji'aatti baastan 20 jennu 50 argattanii 30 save yoo gootan 20 ni qabdanii jechuudha. So kanaafiyyuu haala kanaan jechuudha kan baafattan. Egas immoo isa kana gara waggaatti jijjiirtan. Fakkeenyaaf an amma baasii kan kollee adda baafadhee jira kan ji'a tokko akkanumallee galii kan kollee adda baafadhee jira save kan godhullee adda baafadheetiin jira. Ergas immoo inni biraa maalidha? Investmentidha. Investment isin gootan kun hangam akka ta'e fakkeenyaaf investment yookaan immoo investment isin gootan qarshii meeqa akka ta'e qarshii inkaayinaadha invest gochuudhaaf wanta gana invest godha hangana profit argadhatanii as jalatti illee barreessuu dandeessanii an dootiidhaan bira darbee jira hin murteessine waan ta'eef so ammallee bira dabarraa egaa yearly yookaan immoo waggaa tokko keessatti hin argadha jedhee baajata kan koo kan kaayadhe jechuudha yearly yookaan immoo waggaa tokko keessatti qarshii 360 naannoo san dhufa jechuudha. Qarshiin kun yeroo walitti adamu jechuudha 360 so qarshii kana hin argadha jechuudha. Akkanumallee yearly ammallee baasiin kan koo baasii waggaadha. Baasii waggaa yookaan immoo waggaa tokko jechuudha kan an baasu 240 naannoo sani. 12 yoo baay'iftan qarshiin 20 jechuudha 240 ni baasa jechuudha. So haala kanaan jechuudha. So wantoota bal'aa asirratti illee baafachuu dandeessa. So amma maal beektanii jirtanii wantoota bal'aa baasneetiin jirra amma to do listii kana ni cufna. So to do listiin kun haala kanaan taa'aa jechuudha. So karoora keessan haala kanaan baafachuu dandeessan. Karoora keessan haala banaa. Amma kan torbaan immoo akkamitti baafachuu dandeessan? Guyyaadhaan saatiidhaan addaan qoodanii akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhullee yeroo itti aanu video qabadhee isiniif dhufa yeroo san ni ilaalla jechuudha. So haala kanaan baajata baafachuu dandeessanii amma fakkeenyaaf karoora bara 2018 outlook ilaalleetiin jira spiritually waa'ee amantiitiin wal qabate relationship akkanumallee business fi money
gosa meeqaan gosa 5 ilaalee ani isin gosa itti bal'isuu dandeessan maaliif damee biraallee yoo qabaatan jalatti itti eda'uu dandeessan waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan karoora bara 2018 baafachuu dandeessanii yeroo barbaadan fakkeenyaaf karoota kana baafadheetiin jira gara application kanaatti ni seena application Notion jedhamu kana keessa ni seena Notion keessa ni seena yoo qaba kanatti yeroo dhufu karoora bara 2018 jalqabarra taa'ee naaf argamaa jechuudha. So karoora kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo karoora bara 2018 jira Outlook keessa wanta an waggaa keessatti hojjedhe asirratti kennuu fi danda'a. Fakkeenyaaf fayyummaa eeggachuu irratti asirra right yoo godheef fayyummaa eeggachuu asirratti illee right yoo godheef isaan kanneen fayyummaa eeggachuu irratti tik yeroo godhu maaliif isin fayyada to-do listiin haala kanaan right itti gochuudhaan wanta hojjetan adda baafachuudhaaf wanta hin hojjenne fakkeenyaaf amma uffata haaraa hin bitanne yoo ta'e soo hin bitanne waan ta'eef tongilii tana bira darbaa jechuudha. So haala kanaan isaan kanneen adda baafachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Inni biraa immoo asirratti qarshiin asirratti hojjetan biizinasni isin asirratti hojjetan kanallee tongilii kanarra kilik gootanii ji'am hangam akka argattan baasii hangam akka baaftan asirratti right itti gootan jechuudha. Akkanatti jechuudha. Isin ji'anillee guyyaadhaan torbaan addaan qoodanii akkaataa ittiin baafachuu dandeessan yeroo biraa isiniif qabadha. Garuu baajata waggaa tokkoo keessatti wanta hojjechuu qabdan wanta haarawallee uumuu yoo barbaadan viidiyoo fakkeenyaaf YouTube chaanaalii haarawaa banachuu hojii online haarawaa banachuu yoo ta'e haala kanaan as jalatti baafachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo haaraa keessatti salphumatti application Notion jedhamutti fayyadamuudhaan akkaataa ittiin karoora baafachuu dandeessan hamba tokko isinitti agarsiisee application kun detailidha sa'aatii guyyaa tokko guutuu osoo haasofne waa'ee isaa irraa fixuu hin dandeenyu viidiyoon kun baay'ee tokko isin dheerattee jirti yeroo ta'an immoo karoora torbaanii akkamitti baafachuu dandeessan karoora torbaanii kana immoo gara ji'aatti jijjiirachuu dandeessan waan ta'eef torbaan keessatti wanta isin hojjechuu dandeessan akkaataa ittiin karoorfattan isiniif qabadee dhufa hanga sitti nagaa naa turaa isin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraa faxinaadha yeroo biraa viidiyoo biraa artee wal argina hanga sitti nagaa naa jiraadha.